Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii. Bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faanaa kun Riittaa Shoodha. Ispoonsara keenya Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaani. Qo'annaa fi qorannaawwan saayinsii fi teekinooloojii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa madaqsuudhaan Abbaa taayitaa hawaasa isaaf hojii boonsaa hojjechaa jirudha. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Har'a keessummaa jabaatee tokko isiniif affeeree jira. Gama wallaansuma fayyaa kan hojii wal qabatee hayyoota ciccimoo affeereen ture kanaan dura har'a immoo dargaggoodha. Keessumattuu naannoo Shawaa Adaamaa kana keessatti beekamtii guddaa dargaggoo argachaa jirudha. Dr. Bagana Gaannaa dhufte. Hayyee galatoomi. Egaati yeroo dhiyooti asii dhimma ilkaanii kana wajjin wal qabatee duraan namni akka ajaa'ibaa kana ilkaan isaa 32 mul'ate haga jedhamutti gaafa seequu gaafa kolfu argina. Yeroo as garuu sababa isaa hin beeku namni gaafa kolfu akkas jechuun kun jalqabamee jira. Tarii jalqaba irratti waa'ee isaa kaasuu keenyaatiin dura eenyu jedhamtaa eessatti hojjechaa jirta ogummaa kamiin? Dr. Magarsaa Katamaan jedhama. Teessoonii fi iddoon itti hojjechaa jiru asumaadha. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Naannoon hojii naannoo mana poostaa naannoo hoteela Kaarramaarraa gamoo Afran jedhamurraa kan argamnu hojiidhaani. Kiliinika ilkaanii Dr. Magarsaan hojjedha. Hayyee. Tarii waa'ee ilkaanii gaafa soofnu yaala isaa qofa osoo hin ta'in ilkaan faayessuun kunis amma baay'ee tokko ogummaan isaa babal'achaa dhufee kanaafuu si waliin gaafa soofnu kan hojii wal qabatee illee teekinooloojiin jiru maal fakkaata faayidaa fi miidhaan isaa maali ka jedhu kanallee hin kaafne jechuudha. Tarii addatti dooktarri heerumsa argadheen kanan si affeeree ogummaa qabdu kanaan waan fakkeenya ta'u hojjechaa jirta waan ta'eef tarii nuti ati akka ka'u barbaadu dhiisuu malta nuti garuu fakkeenyummaa namaa gaafa kaafnu namni gaarummaan isaallee akkas uummatatti gaafa beekamu gaariidha jennee yaadna. Namoota keenya humna hin qabne darbees namoota hedduu ogummaa keetiin ilkaan kana wajjin wal qabatee kiliinika keetitti yaala bilisaa darbees maallaqaaf illee guutuudhaan faayidaa irra hawaasa kee tajaajiluu irratti xiyyeeffattee akka hojjechaa jirtu dhageen jiru waan ta'eef namoota lakkoofsa isaanii hedduu ta'e tolaan yaaltee jirta. Maallaqa walakkaa hiriyoota kee waliin guutuudhaan yaaltee jirta. Ilmi sabaa akkasii kun gaafa immoo dhufu hawaasa keenya biratti maqaa isaa dhoofne galatoomii jechuun darbees gara biizinasiitti gara kilinikootaa fi hospitaalota dhuunfaa gaafa dhufnu gargaarsi ka jedhamu kun xiqqooshii achuma hospitaala mootummaa qofatti akka deeggartan waan jedhame akka haga fakkaatutti xiqqooshii ni laafa waan ta'eef dhuunfaa irratti warreen bobbaatan illee fakkeenyummaa Dr. Magarsaa kana fudhachuu qabdan jedhee yaada. Kanaanis galatoomi siin ja'a. Galatoomi. Dargaggoota akka keetii kana affeerree muuxannoo isaanii akka qoodan waan hojjetan biizinasiin isaanii akka beekamu gochuun siin jabeessinee hamma danda'amaatiin piroomoosiin goone akka biyya keessanitti lammii keessan tajaajiltan gochuun murteessaa waan ta'eef kan hojii wal qabateen si affeeree jechuudha. Akkaataadhuma barumsa kanatti filatte addatti yaala ilkaanii kana maaliif filachuu barbaadde? Namoonni tokko tokko barumsa isaan baratanii maatii isaanii rakkoo maatii isaanii kana wajjin wal qabatee waan ilaalan irraa ka'anii warreen baratanii jiru. Tarii gara deebii keetillee osoo hin deemin dura tokkotu naannoo Yaman kana aadaan jimaa qamoo kun naannoos baay'ee tokko baramaadha. Abbaanii fi ilmi waliin ta'anii qamaanii abbaan ilkaan irratti xiqqoo ishii inni kun fakkaata.
Mee akka komeedii wayiititti ijoolleen waan jijjiiran tokko nu bohaarsa waan ta'eef isa daawwanni walitti deebinu. Ayyee daawwattoota keenya mee daawwadhaatii walitti deebina. Boo Yaasiin akkam? Nagaa fayyaa. Barumsa akkam boo? Illee bareedatti jira. Maal doktora ta'uuf deemteedhaan? Akkasi. Doktora akkamiiti hoo? Doktara ilkaaniiti. Maal boo? Abbaa kiyya ollaan dhufe. Yaa boo haa namni qaroo dhabe argaa rakkata. Akkasi. Namni gurrillee miidhamte dhaga'uu kana rakkata. Namumti ilkeen irraa dhumte akkam taasa? Akka abbaa kiyyaa tunsee qamaa akka. Eegaa doktore amma akkaataa inni itti haasa'e kun innuu jimaa akka ajaa'ibaa kana qabamu jira. Tarii sababiin ati yaala ilkaanii kana kan filatteef maali sababiinsaa? Hayyee gaafii gaariidha. Actually maaliif nuti ani kan dhaladhee guddadhee naannoo baadiyyaadha. Hoobiin keenya maalinni ogeessa yaalaa ta'uudha. Dursumayyuu ogeessa yaalaa hakiima ta'uu barbaanna ture. Maal ta'uu barbaaddan barsiisonni keenya kutaa 3-2 yeroo nun jedhanu hakiima ta'uu barbaanna jenna ture. Hakiima kana keessaa immoo maaliif kutaa 12 xumurree yeroo gara manneen barumsaa olaanoo yuunivarsiitii yeroo seenuuf jennu nan murteesse. Dental medicine barachuu akkan qabu doctoral of dental surgery jedhama. Isa san barachuu kana murteesseef maaliif namoonni ogummaa kanaan bahan xinnoo turan. Doctoral of dental surgery namoonni baratan. Yeroo nuti yuunivarsiitii seennu namoota 80 akka biyya kanaatti kan barachaa ture. Nu dabalatee jechuudha. Maqalee yuunivarsiitii ogummaa kanaan nan seenee ergan seenee booda mooriin jaaladhe. Darbees immoo akkuma argitu kana Adaamaa naannoo rakkoon ilkaaniitti jirudha. Rakkoo kana furuuf immoo carraa argadhe asan jira jechuudha. Akka gaarii tajaajila jirta. Bareeda. Namni qaroo dhabe argaa irratti rakkata. Namni gurri isaa miidhame immoo dhageetti yookaan kominikeeshinii kanaan rakkata. Namni ilkaan dhabe yookaan rakkoo ilkaanii qabu kun maal rakkata? Waan baay'ee rakkata. Akkuma tilmaamuu dandeessu namni qaroo yoo dhabe namni arguu hin danda'u. Namni immoo fayyaa afaanii hin qabaanne waan kana hundayyuu argachuu hin danda'u jechuun dandeecha. Salphaadhumatti akka waliigalaatti gaafiin kun akka deebi'uu fi namni yoo nyaateedha wanti kunniin kan ta'uu danda'ani. Ijaan kan arguu dandeechu jechuu dandeecha. Yoo nyaatiin rakkisaadha salphaadhumatti. Darbees maalinni waan baay'ee dhaba. Namni ilkaan hin qabne lafeen fuula isaa dhodhooquu danda'a. Lafeen fuula isaa dhodhooquu danda'a. Kuni waan jiruufi kan biroos yoo ilaalle immoo namni sagalee dhuma baasuuf akka sagalee babbareedaa nuti anii fi siitti waliin haasofnu kana baasuuf sagaleewwan nuti yaamne jira. Namoonni ilkaan hin qabne yoo argiteerta ta'e ka fuulduraan qabne yoo argiteerta ta'e sagalee tokko baasuu hin danda'an. Kuni maalirraan kan ka'e ilkaan keenya sagalee dhuma baasuuf waan nu fayyaduufi. Waan ajaa'ibaati. Kuni waan jiruufi faayidaa baay'ee qaba ilkaan kana san jechuun dandeessu ittiin nyaachuuf bareedinaaf akkuma jedhe sagalee tokko baasuuf ilkaan baay'ee murteessaadha. Tarii ani bareedina gaafa jettu gaheen ilkaanii maalinni addatti namni kominikeet gaafa godhullee jaala kana keessatti illee jalqaba kan kaasu bareedina ilkaaniiti. Dhugaadha. Ilkaan aannan fakkaatu jedha. Ilkaan mul'ina fuula keenyatii fi beezidha jechuu ni dandeecha. Darbeeyyuu ilkaan qofa otoo hin ta'inii qarriffaa dhumti yoo jiraachuu baate rakkisaadha. Yeroo seeqqatu namni afaan yoo banu hanga qarriffaatti harki caalu kan smile yeroo godhu namni yeroo seeqqatu hanga qarriffaatitti boordariidha inni suni. Namni ijji isaa immoo achuma irratti ilkaan kana ilaala nama wajjin gaafa haasa'u. Ilkaan kana ilaala. Nuti immoo isuma ilaallau. Yeroo wayiitii kaaffee wayii kana hiriyoota kee waliin teessee hin taphattedhan. Yennaanii tokko si fuuldura taa'ee hiriyaasaa wajjinii akka ajaa'ibaa kana hin taphataa
gidduutti ijatti gaafa walitti dhuftan ilkaan isaa kun akka hin taane jira. Kanumaanuun kolfaa osoo na bira dhufee immoo sirreessee fi kana caalaa kolfaa iyyuu jetteedha. Bakkuma deemtu kanatti maal ta'e kun nan beekumoo maal ilkaan isaa akkasitti waan jettanii qabdanii. Ni jenna jechuun hin oolu. Dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa irratti yeroon komanti godhu ni jira. Sooshaal miidiyaa yeroo ammaa tiiktookiin kun ni jira. Viidiyoowwan garaagaraa yeroo gadhiifamanu namoonni tokko ilkaan kan hin qabne akka intarteenariitti kan itti fayyadaman jiru natti fakkaata. Yeroon komanti godhi jiru dhugaadhuma dubbachuuf. Maaliif? Sirriidha. Namoonni tokko fiilmii biyya kana keessatti ta'e akka biyya alaatti gaafa laaltu isheen gidduun tuni gaafa ofirraa kun hin jirre kaaraakterii addaa kan nama kofalchiisu. Gaafa immoo Dr. Maqraa kana fa'aa dhufanii ilkaan san sirreessan namichis wanti hundurraa bada. Kan moojii wal qabatee ilkaan gosa akkamiitu bareedadha. Al tokko ilkaan addaateef qofa ilkaan adii qofatu bareeda hoo jennee kaafne namoonni tokko bishaan kan wajjin wal qabatee ilkaan isaanii adii ta'uu baatus garuu bifuma jiruun baay'ee tokko ka bareedu hin jira. Darbees teessuma isaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf amma haati fi abbaan ilkaan babbareedaa osoo qabanii ilkaan sirriitti tarree galee ilkaan xixiqqishuu taatee ilkaan misira fakkaattee ka jedhamu kana yoo qabaatanii gidduutti garuu daa'imti isaanii argatan ilkaan akkuma ijaarsa caraqaa kana bibittinnaa'ee in uumama. Jiini hojii wal qabataa ilkaan kun akkaataa dhumteetti uumamu. Ilkaani amma rakkoowwan ilkaanii baay'een geneetical inheritance hin qaban jechuu ni dandeenya. Garuu maalinni morfooloojiiwwan lafee tokko jiraachuu danda'u. Maalinni namni amma fakkeenyaaf ilkaan gaarii warri qabaatee ijoolleen immoo ilkaan gaarii qabaannee jiru. Suni maalirraan dhufuu danda'a ilkaan yeroo baay'ee kan walirra koruu yookaan rakkoowwan ilkaanii taa'umsa ilkaan irratti mudatan kan uumamuuni yeroodhaan ilkaan aannanii jalaa buqqa'u baachuu yookaan immoo yeroon isaanii otoo hin gahin ilkaan aannanii yookaan buqqa'u ta'ee ilkaan permaanantii inni jennuun ilkaan dhaabbataan deebi'ee biqilu suni kan hunda bareeduu baachuu danda'a akka kan maatii isaanii jechuudha. Sababoonni garaagaraa immoo jiraatu. Habits hawaasni jennuun jira habits barteewwan jechuudha. Yeroo daa'immaa yookaan quba hodhu ta'e daa'imichi yookaan arraba immoo tongue thrusting kan jedhamu jira kan arraba isaanii dachaasanii ilkaan gidduutti suuqan jiru. Darbees immoo kan quba immoo cicciniinan jiru kan quba isaanii hodhan kan qeensa isaanii cicciniinan kunniin akka ilkaan isaanii teessumni ilkaan isaanii badu godha booddee irratti. Wanti akkanaa yoo jiraate maatiin dursa irratti intervenshiniin akka godhamuuf hakiimota ilkaanii bira dhufe fakkeenyaaf Dr. Magarsaa bira yoo dhufan. Kanaafuu ilkaan bareedaa kan jedhamu ilkaan akkamitti taa'edha. Al tokko kaarroon ilkaanii akka bareedinaa taalletti ka'u hin jira. Kaarroo gaafa jedhamu al tokko qubuma guddaa kana kagashuu kunillee kaarroon ma jedhamaa? Ilkaan bareedaan gama saayinsawaatiin nuti rileeshinii ilaallutu jira. Ilkaan tokko bareedaa kan jennu ilkaan fuulduraa kan fuuldura afran jiru miti. Rileeshiniin isaanii ilkaan olaanuu fi ilkaan gadaanuu rileeshiniin isaa wajjin qaban jira. Darbees ilkaan qarriffaa olaanuu ilkaan qarriffaa gadaanuu wajjin ammas rileeshiniin isaan qaban jira. Haadhoon jalqabaa inni olaanuu haadhoo jalqabaa isa gadaanuu wajjin rileeshiniin isaan qaban jira. Kan ilaalleetu analaayiz goone ilkaan kuni bareedinni isaa haga kana kan jennu jechuudha. Bird's eye view fayyadamna nuti detail ilaalla waan ta'eef ilkaan probably perfect jennuun tisooreera. Ilkaan kamtu bareedaadhaan more of akkuma murtee abbaati jechuun ni danda'ama. Amine inu eegaa jirta. Kaarroo amma fakkeenyaaf kaarroo yoo ilaalte sirbamee fiira. Kaarroo leetoo kan jedhanii ishee ilkaan kaarroo kan jedhanii baay'een sirbamee fi jira. Sirba jennaani weellisaa tokkotu dubartii hin bareeddi akka waliigalaatti naannoo ilkaanii kana garuu rakkoon hin jira. Ifatti itti dubbachuu sodaateetiyyi abaayyeetiyyaa ilkaan kee buqqisiisifannaa abaa warqii kee jedhu sirba tokko beektaa? Abaayyeetiyyaa
Ilkaan kee buqqisee siifan dhaabaa warqee. Ilkaan kee buqqisee siifan dhaabaa warqee. Ilkaan rabbi uume kanatu caala moo warqeetu caala? Maaliif al tokko namoonni qabeenya isaaniitti mul'isuudhaaf illee ilkaanuma fayyaa jiru kana buqqisanii warqee jamaan itti godhasuun hin jiraayu. Wanti uumama fakkaatu hin jedhu dhugaa dubbachuu fi uumamaan madaalchisuu hin dandeechuu uumamaan immoo badee yoo uumame filannoo hin jiru isadha. Yeroo simmaan ammoo hojjechaa jirtan kun badaan jiru fakkaata. Hin jiru baay'ee. Amma warqee kan ture Hassan Abaarii jedhuuni afaan Amaariffaatiin. Ilkaanii warqee fi ilkaan adii walitti maxxansaniitu dhaaban ture duraan. Isa sanatu beekamaa fi warqeedha. Namni yoo wal dhayeeyyuu mana yaalaa deemee warqeedha kan dhaabbamuuf ture duraan. Yeroo durii keessumattuu namootuma qabeenya qabu kanatu ilkaan warqee kana ofirraa kan uumamaa kana buqqisee haalli isaanii warqeetti godhan hin jira. Tokkotu ilkaan kana irratti warqii qabaa keessumeessituu waamee maal ajajamu jettee isheen dhuftee gadi jettee inni ilkaanuma kana mul'isuudhaaf afaan isaa jallisee faantaan jira jedheen. Isheenis dubbiin waan galee fi isheen immoo bitaadhanis mirgaanis warqee qabdi waan ta'eef faantaanis mirindaanis jira jetteen. Isatu dhaabbama. Maatii kiyya keessaa namni dhaabbatee jira. Probabiliin jijjiiraaf amma. Amma namoonni akkas qaban ilkaan irratti warqee qaban bari sa'aatii 11tti galan. Maal? Hin godhanii ijoollee. Sunis jira. Amma nuti akka kiliinika keenyatti ilkaan gosoota baay'eetu jira. Zirkooniyeem qabna, seeraamik qabna, kiroomoo koobaaltiin jira, akiriilikiin jira. Gosoota ilkaaniiti kanan sin jechaa jiru. Warqeen jira. Kan seenee bahu immoo jira. Removable partial dentures, complete dentures kan jedhaman kunniin amma actively hojjechaa kan jirudha kunniin. Darbees immoo implant gastii qabna hojjechaa kan jirudha kunniin. Dhibeen ilkaanii kun obsa nama dhowwaa. Addatti dhibeen ilkaanii kun ija saayinsiitiin maaliif hammaata? Inni kun scientific background qaba. Dhibeen kun dhibeen akka nutti dhagahamu feelingima dhibee kanaatu kan feel goonu sababa narboota keenyatiin. Narbiiwwan dhaamsa qaama keenya kamirraayyuu fuudhanii gara sammuutti geessaniiti hiikkoon kan kennamuuf ni yaadatta yoo ta'e kutaa gadaanattis ni jira waan ta'eef. Amma maaltu ta'a kunniin sammuu keenya keessaa narbiiwwan trigeminal nerve kan jedhamu jira. Sammuu keenya keessaa erga dhufanii booda ijatti mangaaga olaanu mangaaga gadaanutti adda qoodamu. Erga dhufanii booda akkaataa kanaan jechuudha. Kuni maal ta'a direct narbiiwwan supplyiwwan narbii jechuuni kennamni narbiiwwan ilkaan gurraa fi naannoo ijaa kana jiranii direct associate kan ta'anidha kan wal qabatanidha sammuu keenyaan. Kanaaf looknu jalaa godhu sammuu keenya. Cinqaa keessa seennaa dhiphuu keessa seennaa waan ta'eef tolerate gochuun rakkisaadha. Namoonni baadiyyaadhaa dhufanii ani ka baruma hojii kiyya kanarratti kan fees godhe qilee dhaquudhaaf otoon fiiguu namni naqabee tanaan dhufee jedhu dhugaa sitti himuudhaaf baay'ee waan nama gaddisiisu. Haada itti godhanii haada mormatti godhatee kan ofirraa baasee namni irraa buusee fidee jiru. Baay'ee si cinqu dhugaa dubbachuuf. Naannoo remote warreen jiran immoo yaaluma waan qabanuunsi ilkaan dhukkubsatee yaalli waan jiru. Buqqisiidha. Buqqisiidha. Ni beekta. Soosho-ikoonoomik staatasiin uummata keenya baay'ee rakkisaadha waan ta'eef isuma sanaafuu dhufuuf immoo tiraanspoortiin jira. Nu biras yoo gaanu nutoo namoota akkasii ni deeggarra rakkoon qabu. Nu biruma ga'uuf immoo beekte akkaataa saniin ati kabar gochuu hin dandeechuu waan ta'eef. Baay'ee guddaa galatoon. Amma namni waan dhibee ilkaaniidhaaf nama saaxiluu danda'u jalqaba kunuunsan waan akkasiin jira laata? Ni jira. Akkuma dhibee kamiiyyuu prevention jira. Prevention is better than cure jedhu faranjoonni. Ofirraa ittisuuni yaala kamirrayyuu caala. Kun immoo kan ilkaanii maalinni waggaatti yeroo lama yoo xiqqaate namni kamiiyyuu cheekaaf godhu. Namni gaafuma dhukkubsatu qofa gara mana yaalaa deema yoo xiqqaate. Ji'a jahaan scientific background qaba. Sababa mataasaa qaba. Ji'a jaha kan jedhamu ilkaan tokkorra xuraawaan turee baakteeriyaan iddoo sanatti haala mijaawaa uummatee wanta kalkulas jennuun isu jira. Inni sun maachur ta'ee miidhaa geessisuu kan danda'u ji'a jahaa fi sanii ol yoo ta'udha. Kanaafuu namni ji'a jahaatti kiliinika ilkaanii deemee follow up qabaatee yoo kan kalkulasiin sun maachur ta'ee akka miidhaa hin geessisne
baakteeriyaawwan naannoo sanitti walitti qabamanii akka isaan attaak nu godhan akka isaan nu miine kan godhu yoo ta'e salphaadhumatti ofirraa furuu danda'a. Darbees kana qofa miti. Nu bira otoon dhufiin dura namni kamiiyyuu nyaata erga nyaatee booda ganama ciree nyaatee galgala irbaata isaa nyaatee ilkaan isaa qulqulleessuun dirqama. Self supportii barbaachisu ofuma isaaniitii of deeggaruu qaban. Darbees erga qulqulleessanii booda yeroo qulqulleessan kana iyyuu immoo aniif siis ta'uu danda'a probably afaan keessa naqannee akkas gooneetuma kan baanu. Isa sana miti ilkaan qulqulleessuu kan jedhamu. Qaama ilkaanii kan fuulduraan jiru, kan gara alaatiin jiru, kan gara keessatiin jiru, duuba dhumarra kan jiru dabalatee sarfeesii isaanii afranuu asiinis, gidduu keessanis, fuuldura kanaanis, duuba kanaanis kan qulqulleessuu qabna. Akkamiin qulqulleessina yoo jette tokko tokko amma burushiin jajallatutti akkasitti akka jalatti kan muriyyii tulloome kan fakkaatu kana saayinsii mataa isaa qaba. Kanaafuu gorsa illee argachuun dirqama jechuudha bara akka. Gorsa argachuun dirqama. Firiilii wanta goona waan ta'eef kan kennu bilisaan kennina nuti amma gorsa. Waan tokko kaardii baasuun barbaachisu ol seenanii hakiiman barbaada jedhanii gorsa argachuu danda'u kiliinika keenya. Thank you very much. Kabiraa Doktore, namoota akkamiitu caalmaatti dhibee ilkaanii kanaaf saaxilamuudha? Namoonni immoo highly susceptible ta'an jiru. Namoonni wanta kana dhibee ilkaanii kanaan sirriitti ni miidhaman jedhaman. Saaxilamuu warreen ta'an. Namoota kanneen keessaa dhibee sukkaaraa kan dawaatti maxxanee dawaa saniin furmaatan argatiin dhiibbaa dhiigaa kan dawaa kennameefiyyuu kan furmaatan argatiin. Namoonni immoo iyyuu dadhabbii onnee kan qaban, kan kalee qaban follow-up barbaachisa. Maaliif namoonni dadhabbii onnee qaban ilkaan biruushuma sana kaasanii ilkaan isaanii qulqulleessuuf ni dadhabu. Ni rakkatu. Namoonni debiliteet ta'anii akkasitti humni isaanii yeroo dheeraadhaaf chronic illness kan qaban, dhibeewwan irra turan kan qaban kunniin qulqulleessuuf ni rakkatu. Darbees immoo gama saayinsiitiin yoo ilaallu baakteeriyaawwan harka caalu baakteeriyaadha dhibee ilkaanii kana kan fidu baakteeriyaawwan kunniin dandeettiin humna ittisuu isaanii gadi bu'a. Dhibeewwan kaaniin gadi bu'a. Carraa kana yoo argatu baakteeriyaawwan afaan keenya keessa kan wajjin jiraachaa turanii nutti jijjiiramanii rakkoo kana fidu. Kanaafuu dhibeewwan akkanaa namoonni qaban dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, onnee, kalee kan kana fakkaatan namoonni qaban follow-up namoota kaanirra frequently deddeebiidhaan follow-up isaan barbaachisaa irra deddeebiidhaan dhufanii nu biratti ilaalamuu qabu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Riittaa Shoo Televiziyoona Faanaatiin daawwachaa jirtan ispoonsara keenya abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaani. Sababoota gurguddoo dhibee ilkaaniif nama saaxilan jennee kaasuu dandeenyu ija saayinsii keessanii. Sababoonni gurguddoon nuti gama ofii keenyatiin kan kaasuu dandeenyu maalinni hir'ina qulqullinaati. Wanta namni miidhurraa dafnee baakteeriyaa yookaan lubbuu qabeeyyii xixannoowwan ijaan hin mul'anne irratti harka keenya kaasuudhaan jechuun dubbii keenya keessa isaan seensisuudhaan duratti ofii keenyaaf nuti maal gochaati kan jiru jechuu qabna. Rakkoo qulqullinaati harki caalu biyya keenyatti keessattuu rakkoon qulqullinaa hedduu jira. Namoonni kanuma qulqulleessan sanuu sirnaan hin qulqulleessanii darbees immoo traditional instrument kan akka aadaadhaan saleenii fa'aa, ejersa fa'aa waan akkasii fayyadamaniitu kan qulqulleessu. Inni immoo sarfeesii ilkaanii, qaama ilkaanii hunda waliin nu ga'u. Kuni maal ta'a? Iddoo tokko irratti oomaa jiraachuu baachuu danda'a. Ilkaan keenya nyaatamuu baachuu, dhukkubsachuu baachuu danda'a. Iddoo biraatiin ilkaan keenya nyaatamuu danda'a. Gama kamiinis haa ta'u ilkaan keenya yoo kan miidhamu ta'e nutiif riizaaltiin jiru dhukkubbii ta'a. Kanaaf rakkoon jiru rakkoon kaasuu dandeenyu maalinni hir'ina qulqullinaati. Hir'inni qulqullinaa hin jiraatiin haala mijaawaa baakteeriyaawwan waan argataniif isaan sunniin nu miidhuu danda'u. Baakteeriyaawwan fangasiin jiru wanteen kanneeniif kan saaxilamnu immoo yoo qulqullinni jiraachuu baateedha. Dhibeen ilkaanii kun umurii irratti dipeendintaa kan daa'immanii, kan dargaggootaa, kan geessotaa, kan maanguddootaa kan jedhamu addatti akkasitti gosa gosaan dhukkubichi illee akkasitti beekama laata? Ni jira. Dhibee daa'imaa, dhibee nama guddaa, dhibee nama giddu galeessaa jechuus baannu akkasitti saramaddiin jiraachuu baatu umrii wajjin wanti wal qabatu ni jiraata.
yeroo baay'ee namoonni umriidhaan yoo achi siqaa adeemanii ni dadhabu. Akkuma reefu jennee akkuma nama dhukkubsatee ture namoonni yoo buleeyyii ta'aa deeman ni dadhabu. Suni ni jiraata. Darbees immoo dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu isaanii gadi bu'a. Uumamumaan lafeewwan keenya haphachaa adeemu. Yeroo umriidhaan dabalaa adeemu. Lafeen keenya yoo haphate immoo ilkaan keenyarraa salphumatti gadi adeema. Foon irraa nyaatamaa adeemuu danda'a. Sunniin immoo haala mijaawaa uumuu fi lubbu qabeeyyiiwwan xixinnoo nu miidhaniif haala mijaawaa yoo uumu salphaadhumatti isaan nu miidhuu danda'u jechuudha. Okay. Tarii kan wajji wal qabatee haala qilleensaa wajjin illee warreen wal qabsiisanii jiru. Ati sirreessuu dandeessaa. Namoonni warra iddoo qorraa jiraatan lafa qorraa jiraatan yeroo dheeraa ilkaan isaanii ni tura. Warreen bakka iddoo ho'aa jiraatan ammoo ilkaan isaanii dafeerraa dhuma warreen jedhanii jiru. Haala qilleensaa irratti waan hundaa'uun qabaa laata? Barteemaan akkas jedhu namoonni. Lafeen nama naannoo qorraa jiraatu jabaataadha. Lafeen nama immoo naannoo ho'aa jiraatu xinnoo ishee hamman ani hubadheetti hamman ani dubbiseetti liitireechariiwwan ani ilaale irratti toopogiraafiidhaan wal qabatee wanti akkas jedhamee lafa kaawwamee jiru. Namoonni naannoo ho'aa jiran akkasii namoonni naannoo qorraa jiran akkas kan jedhu hin jiru. Nuti ofii keenya yoo assoosheet gochuu barbaanne gama hedduun assoosheet gochuu dandeenya. Naannoo ho'aatti maaltu ta'a, naannoo qorraatti maaltu ta'a, namoonni naannoo ho'aa jiraatan namoota akkamiiti. Amalli isaan ilkaan isaanii qulqulleessuu irratti qaban ho'a sanii wal qabatee akkamii bishaan naannoo sanatti argamu immoo naannoo ho'aa akkuma argitu yeroo baay'ee rifti baalii naannoowwan sulula qiinxamaa gurguddoo kana keessa jiranidha. Kanaan wal qabsiisu assoosheet goonee nuti haasa'uu dandeenya malee saayintifikaalii wanta jedhamee jiru. Ilkaan ni dullooma. Umurii meeqatti dullooma? Tokko ganamaan ofirraa fida. Tokko immoo fayyummaa isaa fi bareedina isaa eeggatee haga dhumaatti kan addunyaa kanarraa sokkuun jira. Nuti dullooma ilkaan miti. Ilkaan miti. Ilkaan keenya ni dullooman jennuun. More of yeroo turaa deemu ilkaan keenya over calcify ta'uu iyyuu danda'a. Malee amma forensic medicine wanni jedhamu jira. Namoonni balaa tasaa addaatiin addunyaa kanarraa yeroo darbanu ilkaan isaanii yoo argame forensic medicineidhaaf akka cornerstone'itti kan fayyadu. Baay'ee fayyadaan forensic medicineidhaaf. Ilkaan keenya immoo qaama keenya keessa waan jabaataa jedhamedha. Lafeerrayyuu waan jabaataadha ilkaan keenya. Sanaaf natti fakkaata kan lafeedhaanis caccabsinee nyaannuuf. Keemikaala kompoonantii hydroxyapatite kan jedhamutu jira. Uumamni isaa dhumte akkasi. Isa sana waan of keessaa qabuu fi baay'ee jabaataadha ilkaan keenya. Inaameel kan jedhamu keessattuu gubbaarraan kan mul'atu adiin kuni baay'ee jabaataadha. Teekinooloojii isaa wajjin wal qabatee gaafa kaafnu teekinooloojiin yaalii ilkaanii kun eessarraa garamitti ga'ee kan jedhu kana? Deentistiriin fiildima yaala fayyaa namaa kana keessaa deentistiriin haayilii kan baay'ee ariitiidhaan kan guddachaa jirudha. Akkuma ati jettee dur dhiyeenyuma yeroo ani beeku algaa teepharra ciibsaniitu akkasitti walidhanii teephaa walidhanii ilkaan walirraa buqqisaa turan. Hanga ani beekutti umrii kiyya kanattiin siin jechaa jira ilaalika. Yeroo ammaa kana garuu inni teekinooloojiin Dubaayitti argattu paarshaaliin yoo ta'e asittis ni argatta biyya keenya keessattis. Amma maashinoonni nu bira jiran akkuma argite maashinoota ammayyaa yoo Ameerikaas deemtu, Chaayinaas deemtu, Dubaayis yoo deemtu iddoo kamittuu kan itti fayyadamanidha. Waan gaaffii hin qabne namni kamuu kan wanti jedhudha jechuudha. Thank you. Garuu dur araqeedhaan walirra haa buqqisan malee amma immoo furmaanni kennameefiiru. Namoonni dur hakiimonni duraanii ilkaan isaanirra yaalaa turan. Maadanzajaan yookaan inni nama ilkaan of wallaalchisee akka ittiin buqqisnu kan goonu keemikaalli kuni ilkaan isaanii waraananiiti akka hojjetuu fi hin hojjenne walirraa buqqisaati kan ture kan asiin ga'an. Callisanii dhuma appilaayi godhaniin turre. Hakiimni dubbisaatiin ture liitireechara wayii hakiimni ilkaan isaa muluu dhabe jira. Kana dabaluutti gochuu irratti jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Gama akkanaa kanaanii deentistiriin yaalli ilkaanii kuni ariitiidhaan deemaa kan jirudha. Biyya keenya keessattis akkasumatti. Maashinoonni jiranis sadarkaan guddina isaanii bareedaa jira. Baay'ee sophisticated kan ta'an jiru.
Baay'ee bareedaadha. Tokkotu gaafa taa'anii taphatanii luka isaa kana arginaan xiqqoo ishii xuraa'ee jira. Mucaan hiriyaansaa maali Awaash keenya Abbayyaanis keenyuma shaallaadhaan gaanoon keenya maali lukti akkasitti maa akkas xuraa'ee jeen al tokko osoo waan qabnu osoo jiru akkasii miidhamuunis ta'e of gatuun gaarii miti jedhee yaada. Kanaafuu wanti hunduu hin jiraadha itti fayyadamnudha. Baay'ee guddaa galatoomne. Tarii gama kiyyaan muuxannoo kee waan nu qooddeef galatoomis siin ja'a. Atis guddaa galatoomi. Wantiin ani akka namoota shookee kana ilaalanii fi sagantaa kee bareedaa kana daawwatanii fi wantiin dhaamuu barbaadu fi waadaa galuu barbaadu namoonni humna hin qabne manneen keessanii jiraatu. Kuni beekamaadha. Ani deemee arguu baachuu hin danda'a. Hakiimonni ogeessonni na wajjin jiran mana deemanii arguu baachuu danda'u. Garuu gama foddaa TV kanaatiin warroonni ilaalanii carraa kan argatanii ilaalan dhufanii yaala hamma dandeenyuun at least akka isaan dhukkubne gochuuf ni dandeenya nuti. Qarshii tokko malee yoo hin qabaatin yoo kan qabaatan ta'e ni kanfaluu namni hin qabne immoo du'in jennuun nuti rakkoon. Tanan naammachuu barbaade atis waan asitti keessummaa gootee sagantaa kee kanarratti naaf feerteef guddaa galatoomi. Guddaa galatoomi Dooktar. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seenterii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Dooktar Magarsaa Katamaa waliin turtii Riittaa Shooratti taasifne kana fakkaata. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaan ture. Gama daayirektingiitiin Fayyisaa Addunyaa. Kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaati. Ispoonsar uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaadii jalatti kan argamu Abbuukki Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Sagantaa kana ispoonsara kan isiniif godhu Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaani. Torban keessumaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanii horanaa bulaa.